dunia ni fikir sih. Amal isa bakal. Isu ni tahu. Isa wa. Ago isa ni. Ramata Dia mau betul masih. Ramatan makanya sih kita yang sih. Pasti nyara bukti lalu kita malah. Fajar kan tuh dia sih merataran. Merata betul. Isa. Kalian tuh mana dia merataran? Nama kono akan lo gara-gara kono. Satu nak kasih dunia dan maaf dia kasih mana agar pakai azab wujud kono telah dapat tadi. Kono telah. Harap tadi baju telah kono. Hanggan aja tak lagi tewan dua sakne. Hanggan agaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daud tu foto lagi ni kami makan agak penyajian itu sini jenah. Arah wal berak awak sini tu fe. Mano aku video je kamera dari kita mana. Kami harga kami nak kasih guru tu juru. Allah ya Rabbi. Masar tu macam tanah sini doa. Ya jadi bosa. Anu mafsi. Narkan nama dia bidari. Narkan nama dia bidari. Narkan nama dia bidari. Gidara masalah sih. Gidara masalah sih. Ana masalah taye. Ana masalah taye. Gidara masalah sulaf tu. Ana masalah taye. Umman ni cepungkon. Urji nada. Gadi sana aku mati dia mah. Nanti amma lagi kata kita. Sini fida. Amma tu mana? Amma berapa lalu? Amma berapa? Ya sini fida. Gadi sana. Amma sih teman. Gadi sana. Ya aku woi. Amma bin masih dia sudah. Amma sih dia sama. Gadi sana. Dunia amma ni sini fida. Gadi sana. Masih gadi. Masih saja. Satu orang tuan dia, kedua tuan dia taruh gitu. Aku semua origin orang tuan dia malah gitu. Kaba kena ada kesalahan amat tu, tarik aja tu, amat mau video rata pun aku sang berani ada kita ni jadi ni. Isin kau sana kasih mana aku nanti dunia awal ti dunia saya perahu cin, asal ni mio nyata tu ni, juga tu ni wami aku kurang terus kita. Haram lo kau te, ono, me hadu betul. Kau sang kaba anak di sana jatuh tu, haram lo kau te kasih dah kono te, agar ni video rata. Karu, ada kecucu ontaru ti aku, mana cucu miti bukan orang gari miti, Gaaf tokko immoo nyaatamu waan jiruufi qabamuunis waan jiruufi akkuma sirraa likkumatti osoo deemanii likkumatti osoo deemanii bareedaadha. Akkanumatti immoo ol utaalanii gad utaalanii maal jedhanii gartee carraqoo osoo hin taane sirraa likkumatti deemuu bareedaadha. Musyawarah qabatee bakka kana fidatu. Egaa osoo fayyadamuu yaade. Yalla ada mana nak fitu makate. Yalla ada fitu wani fitu. Mesirinte. Ya Muhammad fitu ajin kasih. Syekh kati bina gadir. Aboo bakka sheekhaa sanii nu garsiisuu qabdi takkaffaa. Bakka sheekhaa nuti sheekhaa nama barbaada. Tokko jiranii nakkisaa. warra sini di sana. Mesirinte ni kaya. Alhamdulillah mina syaitan. Isin tan ammoo qabamtee amma hanga duniyaan san bakka isin jirtu baadutti hanga isii bakka jirtu baaftanitti bakka isin jirtu hanga himtutti gadi lakkisanaa isin jaa warri qabdee irraa qabdi jechuudha. Kanaafuu hanga isin baadutti isinis akka isaan duniyaa godhantan akka isaan duniyaa godhatan san caalatti isii ilma dachaa sanii irraa hodhu qabdanii ammaasis hanga duniyaan dhuftee harka keessan geessutti warra amma hojii qabdanii harka qabdan hanga duniyaan dhuftee harka keessan geessutti sanboota galakkisuu dandeessa yoo barbaadde waan fedhamuudha. Isin wadaanaa. Amma edana. Duba halkan kana baasni hin jirre bakka isaan jiran sana. Baasni magaalaa guutuu irra. Yaaboo baadiyyaa keessa jira yaaboo. Kale raba cucciqiste. Baadiyyaa keessa jira. Kale raba cucciqiste. Yaaboo kalelle irra geessu. Baadiyyaa ingin waa hunda itti godhata. Feetan ajjeeftan hin beeknu. Kale raba cucciqiste. Sanu kukuulattee deemtiyaa. Nin qabee. Isin wadaanaa nagu beeknumaani yeroo hunda gullaa ol taaltee maaliidha akkas ta'a akkana singoone akkas singoone. Namni silaa nama mootillee likkumatti osoo gammadee gaademe bargaasii baante gammachuudhaan kan qabne tana sarara jettaa turte har'a gaaga wante mee namni isii baasu haasba'u ha'ana jee namni isii baasu mee haasba'u. Ani isiin maantu ni yooma sirriitti yooma qajeelti yooma likkii gartee akka silaa namni deemsanitti deemtii tanatu na yaachisa walumaa isiin gallakkifamuu gaa laa tana booda gallakkifamuu tettanii yaaddu. Kana booda numaa wanti biraa haa dhufu malee gallakkifamuu hin jiru. Kanaafuu warroonni amma isii qabdanii harka qabdan kun isin shawwattee isin sosobdee akka isin harkaa hin baane isin jaa. Okay. Amma qabamte mee warroonni gaafsanii akkasitti wajjin ol baatee gad utaaltee gadhiisaa ganda lakkisaa na qabaa jechaa wajjin turte suni isaan san dhufanii mee ammaan tana dhufanii haan harkaasi fuudhanii yoo danda'an warri akkasitti wajjin utaaltee maal jettu sun dhufanii haan harkaasi baasanii yoo ka danda'an taate. Egaa isaanii waan kana sina ka'ee akkasitti gartee akkaati maal jettu isaan si godha waan ta'eef hottaatii na baasaa jiini itti madduba yookaan immoo ni arga waan ta'eef viidiyoo akka ati baatu akka ati gartee isaan harkaa si baasan dhufanii as godhanne. Isaan siif jaaniitu duniyaa san
gadhiisanii yoo si jaalatan jechuudha. Namni yeroo muslimatti jiru nama malee yeroo si biraa deebi diina hedduu amma asirratti dabaafachuu qabda si galee. Kanaafuu akkanatti immoo yeroo magartee silaa nama mootanillee yookaan namarra gartee humna qabaatanillee likkumatti osoo silaa deeman yookaan likkumatti osoo injifannoo fi ibsatanii gaariidha. Duniyaa qabanii gaagaabsan amma akkasitti duniyaa qabnee akkas goonee maal ta'anii ol utaalanii gad utaalanii har'a immoo isii qabamte jechuudha. Wanta hundaa haqa waan ta'eef haqatu fidee harka si buuse kanaafuu amma waan jettu laallaa jechuudha. Waan jettu laallaa warroonni immoo isii sana qabdanii ifa harkaan nu geessan baay'ee takka galatoomaadha. Hanga duniyaan gartee bakka isin jirtu baatutti akka gadi lakkifne adara kanuma si fidaamaa isin jaa. Daganaa sammuu ishiin tun yoo arrumaan tanatti gaa qajeellee keessaa micciirree cuunfinee akkasitti wanta goone malee bu'uutas gadi lakkifnaan nuti as deebitu waan ta'eef. Warroonni immoo odutaalanii miidiyaa irratti asii achi qaba asina qabaadhaan diratan yookaan gartee namarra dhaadatan kun of eeggadhaa isin jaa. Amma akka duraanitti nama jedhama liquu binaamin wani jedhamu jiru. Bakka isin jirtu yoo wanni biraadhame yoo mana jijjiirattee jiru looksiin agartee dhufanii hulaa qabu irra godhu biraa seera. Xiqqishuma harakaa ta'u jechuudha. Warroonni hafanis ganaa waan akkanumatti taa'an isinitti fakkaatin. Isiin qabamtee isaattuu qabamtee biduudinaa akkas goonaa osoo hin ta'in isinumaafuu kadhumataa jirtu nu fakkaatti. Isin akka hantuuta boolaayaa isinitti gartee isin yaasu raabdeena. Isin galee duniyaa barbaadan akka isin godha rakkoon godhu. Maaliifii baasuu dandeenya nutis baasuudhaaf shaakaluu jirra. Warroota isii akkasitti duniyaa azzabe keessa nam tokko qabanne waan ta'eef amma ta'a akka jennee itti fufnaa jechuudha. Takka takkaan isin gurree kanaa haa isin goona waan ta'eef rakkoon qabu. Duniyaa harkaa qabnaa maal jettanii ol utaaltanii gadi utaaluu osoo hin ta'in isinumaafuu maaltu ta'uuf laata. Isiniifis sodaachaa jiran qophiin ajaa'ibaa kan isiniif qophaa'aa jiru osoo dhageessanii yookaan osoo argitanii silaa halkanii jiraatu nagaan gachiiftanii hin rabtan ture. Kana wanni isin dhaabu isinitti himee jira. Duniyaa osoo magartee wanni hin jenne kabajaadhaan gallakkisaa kabajaadhaan gadhiisaa osoo lafti nagaa isin jedha. Kanaafuu amma haasaa isin dindeessu waan ta'eef tanuma isin gaafadhaa. Durumchaa qabdanii gosaa qabdanii akkasitti waan feete gootanii hiitanii maal gootan amma duniyaatti dabartanii isin dubbanne nutis